Balaa konkolaataa atoobisii barsiisota yuunivarsiitii Dambidolloo kanneen barnoota dhuma torbee kennanii deebi'aa turan qaqqabeen barsiisonni 2 fi konkolaachisaan yoo du'an barsiisonni 12 immoo miidhaa qaamaaf saaxilamanii baramee jira. Yuunivarsiitii Dambidollootti dursaa garee koominikeeshinii kan ta'an obbo Roobeeraa Bashir BBC'tti akka himanitti balaan kun dilbata waaree booda naannoo sa'a 8tti qaqqabe. Yuunivarsiitiin keenya barnoota dhuma torbee yookaan wiikandii iddoowwan adda addaatti kenna. Barsiisonni kunneenis ayiratti barnoota kennanii osoo deebi'aa jiranidha. Balaan kun kan isaan qaqqabe. Ka'umsa balaa kanaa ilaalchisee odeeffannoo hanga ammaatti qulqulleeffanneen konkolaataan fe'iisaa tokko hoolaa irraa baqachuutti daandii isaa gadhiisee konkolaataa yuunivarsiitii keenyatti bu'e. Konkolaataan kunis barsiisota 30 ta'an fe'ee kan ture yoo ta'u, balaa kanaan namoota 3 lubbuu isaanii dhabaniiru jedhan. Balaa konkolaataa Laaloo Qilee bakka Marfoo jedhamutti qaqqabe kanaan kanneen miidhaman qaamaan isaan irra qaqqabee yeroo ammaa hospitaala Ayiraatti yaala argachaa jiraachuus himan. Yuunivarsiitichi miidhaa qaamaa fi lubbuu balaa kanaan barsiisota irra gaheetti hedduu gadduu fi reeffi barsiisota balaa kanaan lubbuu isaanii dhabanis wiixata ganama gara bakka dhaloota isaaniitti geggeeffamee jira. Haaluma wal fakkaatuun bara darbe caamsaa 20 bara 2023tti balaa konkolaataa barsiisota yuunivarsiitii Madda Walaabuu kanneen kaampaasii Shaashamanneetti barsiisuuf imalaa turan qaqqabeen lubbuun barsiisotaaf hojjettoota yuunivarsiitii Madda Walaabuu 8 darbuun ni yaadatama. Itoophiyaatti sababa balaa konkolaatiin lubbuun namaa darbuu fi miidhaan qaamaa fi qabeenyaa qaqqabuu guyyuu dhaga'amuu ta'a erga dhufee bubbulee jira. Oduu amme dukkanaa'uun aduu kan dhaabbanni qorannoo Ameerikaa naasaan dubbachaa ture amma dhugoomee jira. Yeroo ammaa dukkanaa'uun aduu yookaan soolaar ekiliipsii tootaal ilaalchi teeleeskooppii naasaan guutummaatti soolaarii aduu akka Meeksikoo, Ameerikaa fi Kaanadaa keessatti mudatee jira. Aduun guutummaatti dukkanoofte jirti akka naasaan jedhutti kun kan uumame yeroo jiini aduu fi dacheen gidduu dabrudha jechuudhaan ibseetti jira. Miidiyaaleen gurguddaa akka Rooyiters akka amma tamsaasa kallattii dukkanaa'uu aduu Meeksikoo, Ameerikaa fi Kaanaadaatti mudate dabarsaa jiru. Kiristaanotaaf garuu kun haaraa miti. Sagaleen Waaqayyoo akkas jedhee dubbatee jira. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 21. Guyyaan gooftaa inni guddaaniif dinqisiisaan utuu hin dhufin aduun dukkanatti, jiinis dhiigatti hin geeddaramti. Maqaa gooftaa kan waammatu hundumtuu in oola jedhe. Utuu yeroon jiru gara isa oolchuu danda'u gara Waaqayyootti haa baqannu. Yesuusiin fayyisaa lubbuu keenyaa godhannee haa fudhannu. Seenaa qabatamaa waa'ee raajota sobduu wal qabatu kana dhaggeeffadhaa. Magaalaa Naqamtee keessatti yeroo ta'e tokko raajii wayiitu mana nama dhuunfaa tokkoo deemee kadhataa godhaaf ture. Sana booda utuma kadhatuu raajummaan itti dhufti. Raajiin isaa kunis akkas jetti. Akka maatiin kun waliif hin gallee akka inni yeroo hundaa wal loluuf naannoo balbala keessan kanatti qoricha tolchaa awwaalanii jiru jedhaa ture. Garuu maatiin sun jaala keessaayyuu jaalawaa fi kan kiristaanummaa gochaatiin wal jaallatu. Kana booda erga xumureen booda abbaan warra kadhatamee fi suni amma dafiitii bakka qorichichi kun itti awwaalamee jiru sana nageessiitii qoteen baasaa jedhan. Yoo dhugumaa ergaa Waaqayyoo ta'e amma dafii ta'uu baannaan anuma tosti si ajjeesaa yoomuu sobatees sobada jedhii du'a of oolchii jedhan. Sana booda lakki gooftaa koo nan ajjeese naannoo sobeen jedhee naaf dhiisaa jedhee du'uu irraa olee achumaan tuffatamtuu ta'ee hafe. Raajonni sobduun ni jiru of eeggadhaa. Maatewos 7:15 irratti Yesuus tuufee raajii sobduu irraa of eeggadhaa. Isaan hoolaa fakkaachuudhaaf raroo hoolaa uffatanii gara keessan dhufuu keessa isaaniitti garuu yeeyyii butatanidha. Ija hojii isaaniitiin isaan hin beektu. Ija wayinii baalaan waraanteeti. Harbuus kosorrootti ciruu dandeessuu ree? Raajonni sobduun hafuura qulqulluun hin geggeeffaman waan lafarraaf waan fooniif dhama'u. Isa waaqarraa lallaban irraajan raajiin isaanillee Waaqayyoof nama walitti buusa. Raajonni of kennanii dhugaan tajaajilan garuu firiin dubbii isaanii ni faca'a. Dhaloota barsiisaa dubbannaan afaan isaanii keessaa ba'u saba hirriba cubbuu keessaa jiran dammaqsa. Dubbii sagalee jireenyaa lallabuun beekamu. Seera haaraa mana jireenyaa kireessaniif kireeffataniif ba'e irratti qabxiilee ijoo. Paarlaamaan Itoophiyaa waa'ee kiraa mana jireenyaa ilaalchisee seera haaraa baasee jira.
Labsiin haaraa ragga'e kun namoota mana jireenyaa kireessan irratti dirqama haaraa kaa'e. Kanneen kireeffataniif ammoo mirga durii hin qabne kenne. Akkaataa seera kanaan kanneen mana kireessan akka fedhan gatii mana kiraa dabaluu hin danda'an. Warri mana kiraa kireessan gatii mana kiraa kan dabalan murtee mootummaan yookaan qajeelfama qaamni to'atu baasuu bu'uura godhachuun waggaatti si'a takka dabaluu danda'u. Labsiin to'annoo fi bulchiinsa mana kiraa 1120 irraa 2016 bitootessa 2,2024 sagalee caalmaan ragga'ee jira. Miseensonni paarlaamaa 3 sagalee kennuu irraa qusatanii jiru. Labsiin kun maaliif fidee dhufe? Wixineen seeraa kanaa maal jedha? Qabxiilee ijoo waa'ee nama kireessuu fi kireeffatuu seera kana keessatti heeraman kunooti. Maaliif immoo barbaachise? Dhimmi mana kiraa keessumaa magaalaa Finfinnee fi kaan keessatti dhimmoota mata dhukkubbii ta'anii jiruu fi nama qoran keessaati. Hanqina manneen jireenyaa furuuf mootummaan Finfinnee fi kaanitti ijaarsa manneen waliinii tarkaanfii kaan fudhatus guutuutti hin furamne. Seerri kun kan barbaachise gatiin mana kiraa humna hawaasichaa kan giddu gala godhate waqtii fi haala jiru bu'uura kan godhate akka ta'u labsicha keessatti ibsamee jira. Dabalataan labsichi daballii mana kiraa sirrii hin taanee fi waliigaltee mana kiraa adda kutuu akka hambisuu ibsa. Akkaataan waliigaltee adda cituu danda'us ni ibsa. Labsiin kun kaffaltii mana kiraa tasgabbii hin qabnee fi haqa qabeessa hin taane sirreessuuf kan qophaa'e ta'uu aangawoonni ibsanii jiru. Ministeerri magaalaa fi bu'uuraa misooma adda caaltuu isaanii hojjettoota mootummaa fi jiraattota magaalaa galii gadaanaa qaban gargaaruuf seerri kun bahuu ibsan. Labsiin kun manneen jireenyaa qofa ilaallata. Kanaaf manneen daldalaa hin ilaallatu jechuudha. Adda caaltuun akka jiranitti labsiin kun yoo hojiirra oolee magaalonni galii dabalataa akka argatan taasisa. Galii damee kanarraa mootummaan argachuu dhabe sirreessa. Aangaawwan kun lammiileen galii argatan keessaa parsantii 25 hanga 30 caalaa mana kiraaf baasuu hin qaban jechuun paarlaamaatti dubbachuun isaanii gabaafamee jira.